namni biyya dhaara bara magaa fanna haartillee wayii isa bira dhatti jedhee sodaadhaara maal akkamitti akkami isaan dhiisu jedhe dagachuu qabna. Dhaggeeffadhu dumaasi. Namni waliyaate argatu dhugaa. Garuu immoo ati ammallee beeku qabdu. Arra suursitti mala. Ummanni adiin suni viidiyoo har'a si waraabate yeroo biraa viidiyoo si waraaba achi booda immoo gase lakkisa. Ani waan akkasitti bakka kanatti keewellees ummata addan irraa naafa. Ammallee jaalattee arguu hin dandeessu takka. Inni biyya bira jira. Ati biyya kana jirta. Waraqaa biyya Itoophiyaa dhufuu hin danda'u. Ati biyya isa san deemuu hin dandeettu. Bilaashumatti waan taasisu godha. Kanaafuu irraa fagaadhu. Gonkumatti onnee kee keessaa baasi. Dhageesse. Anonnee biyya keessa hin jiru bara. Iyyaa kee wal argachuuf wanta kun carraadha beektaa. Dimaafuu wajjin kan biraa wajjin lammii biyya biraa wajjin hinaasayi. Ani ammoo akka kiyyatti yoon fatishaa dhabe san nasiiba kiyya isa san malee sin fadhu si jammar takka maali ni beektaa yoo amma fakkeenyaaf inni yoo duwwaa jiraate pasaapooroonaa baase yoo wal quba qabaanne isa bira dhaquu hin danda'u. Maati saba keerra amma daa'imni kee gaafa dhalate Oromoo miti bar Baangaali Paakistaanii ta'a maal jechuudha lubbuyyee. Haa ta'u haa bakka jaarsa kiyyaame waan jaarsa kiyyateen hin ta'a. Adiidha. Barsi hin fuudhu. Akkana fuudhin akkamiin beekta fakkeenyaaf inni ichi jira. Waan barbaachisaa ta'e hunda godhee ichi nageessuu hin danda'u. Maallaqa kee argee. Inni waan sirraa barbaadu asumas sirraa fixa malee fuulaan sin geessu. Amantus amanuu baattus. Maashi lubbuyyee maana jalaa sobamtare ani beekee na waliin deemna yoo akka tasaa waliin deemuu baanne namni san irraa naafagaa jedha. Akkamitti ichi dhaquu hin dandeenya Dumaash? Inni si yoo amun soba. Haala beekaa jirta. Dhugaa rabbi si yaa. Mee hayya silaama rakaba saasan sitti himu? Fidimee. Maafin fida. Haay fidimee idaarama. Maal jedhaan beektaa siista rakkoon qabuutu baay'ee barbaadde kana. Dhiisi. Obboleessa kiyyaa wajji haasawaati dhiisi. Obboleessa kiyyaa afaan Ingilish ni beekaa. Akka xayyaara guggudan siin jiyoo. Biyya Arabiin beekaa Arabitti haasaa. Akka xayyaara guggudan jettu mucaan abootiyyaa afaan Arabii. Ati amma namicha isaa irraa jitaan jirtu argitee mucayyoon ka poostu godhatteertu. Isaan jirtu. Akkas hin jenne yoon si yoo jaddabee siin jeen obboleessa. Amaarachi biraan qabu osoo jaddabee yoon si jaddabee bachaadha bakkaan. Osoo si wajji jiru sanii maal naafeeti. Irzaa'ii lubbuu nama keessaa san fuudhu malee wanti takka kasirraa na daangeessu hin jiruun. Yoo irzaa'ii na dhufe immoo ashhadu an laa ilaaha illallah Muhammadu Rasulullah. Akkaan. Maaluma kana nyaata nama hodhu nyaadullee namaan hin jettu bisinka. Inni diiskoortii lubbuyyee. Wayye. Inni diiskoortiidha yaada gaazizee moochaa gaafaan du'e amma dheengadda hin fuudhu jennee hin heerumu jennee amma gaafaan du'e attisuma heerumu taqa. Hinduutu haatu inshallah. Maal gino atamma mirchaa qabda anillee waa qopheeffadhu ree. Qopheeffadhu ajira rakkoon qabu. Tanaasu ta'a. Anillee waa qopheeffadhee gaafaati duute akkas wayyaa. Sitti ni tola. Maal godharee atuu qopheeffatte kino ati sanuuf faranjii qopheeffatte anillee waa qopheeffadha. Si jammaran silaa halkan tokko na wajji raftee agarte dhalaan biraa dhagaa gurraacha si fakkaatte warra balqaaba dhugaa barbaadaame. Maayet. Dhageesse. Kan inni amma siin jedhe dhageesseere yoo namicha san hin dhiistu ta'e egaa anaafatti dubbiin tennaatu obbolummaa jettee isa filatteerta mire. Mama takka dheerina hin qabdu jecha. Dhiisee jiraame. Baay'ee na jibbisiise aga namicha kana fidde. Ani namichuma kanarraa abdiin illee haa dubbatu osoo keenna ta'e rakkoo hin qabu. Homaa nan dhibu amma hanga faranjii fidatte kana haga isa poostu goote kana onneen xiyallee baay'ee. Mee poosti san agarsiisuu ni dandeessaa ammoo? Maa abdiinuu si agarsiisa maal godhatu maashinuu argeera. Mee agarsiisu.
Naqoo ilaalan. Maashini ati bayyaanatii guyyaa irraa natti fiddu kana maanaaf alti bultii waliin jiraannoo jenne maaliif bifaan jijjiirtee na fiddaati. Maa jechuudha. Waan bifa akkam bifaan gayyeeru. Paakistaanii maa fidda? Paakistaanii makaan amma bilbila kan kee keessaa biloo godhi. Suuraa isaa bara isaan natti ergee viidiyoo isaatii fi suuraa isaa isaan natti ergee bara anis ergee hin jiru. Alladuu maashina isa qote. Maashiniin baay'ee bilbila baase. Viidiyoon keellee mul'atu. Viidiyoon keellee mul'atu ala. Nagarsiisi. Hin mul'atu viidiyoon. Naa bahuu dide ol naa bahuu dide. Beekaa jetta. Wallaa ol naa bahuu dide. Bichaa isarraa fagaatu malee rileeshiniin kiyyaaf kee asumatti dhaabata. Dhageessee as mul'adhu mee? As mul'adhu. Mul'adhu seeraan. Ifaa ofii ibsi akkanatti fuulatti. Ofitti ibsi fuulatti seera ofii ibsi. Hin mul'attu bulee. Ammoo. Amma mul'atta. Dhumaa ishii maa baata? Naman na baase. Maal Itoophiyaa jirtaa ifaan hin jiru? Eenyuun jette? Lakki lubbuyyeedhaan jedhaaranii. Naa bahuu didee bar viidiyoon kee. Kaati jaarsa kee. Dumaa isheen agarsiisi ati dumaa isheen agarsiisi. Maal? Viidiyoo san agarsiisi. Jala kan hin jiru. Hin jira isii jala jira. Isii jala jira. Naa bahuu didee bar. Hin bahu si bira. Liba. Dukkanooftee bar.